Deeggarsa lammiilee hongee mudataniif taasifamaa jiru ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa dhaamsa hubachiisaa dabarse. Akka dhaamsi kun jirutti naannoo keenya godinaalee adda addaa keessatti rakkoo hongee uumameen hanqina nyaataa fi bishaan namaa fi beeyladarra dhaqqabaa jiru furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa fi qaamolee garagaraatiif yaamicha deeggarsaa taasisuun isaanii yaadatama. Yaamicha taasifame kanaan namoonni dhuunfaa dhaabbileen mootummaa miti mootummaa fi hawaasni bal'aan karaa dinqisiisaa ta'een deebii hatattamaa kennuu jalqabanii jira jedhe kun. Kanaafis mootummaan galata guddaa galchaa jira. Dhaamsi kun itti fufuunis qabeenyi fi maallaqni walitti qabamaa jiru karaa qindaa'aa fi si'ataa fi haqa qabeessa ta'een hawaasa gargaarsa barbaadu bira akka dhaqqabuuf jiddu galeessa karaa jaarmayicha aangoon hojii kanaa qindeessuu kennameefin buusaa gonofaa Oromiyaatiin hoogganamuun akka barbaachisu beekamaadha jira. Kanaafuu namoonni dhuunfaa gareen dhaabbileen mootummaa dhaabbileen daldalaa waldaalee fi kan kana fakkaatan maqaa uummata naannoo keenyaa sababa hongee beelaaf saaxilamaniif qabeenya fi maallaqa walitti qabdan walitti qabaa jirtanii fi walitti qabuuf karoorfattan dabalatee maallaqa taasifame karaa lakkoofsa baankiiwwan buusaa gonofaa Oromiyaatiin banamanii ifoomanitti galchuudhaan nagahee ittiin galchitan baankii isliib qabattanii gurraandhala 27 hanga 28 bara 2015tti waajjira muummee buusaa gonofaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee Saaris warshaa addis gommaa fuulduratti argamutti akka galmooftan isin beeksifnaa jedhe kun. Gaafa roobii gurraandhala 29 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Waaree dura sa'aatii 4 irraa eegalee waajjira pirezidaantitti bakka keessummoonni fi hooggantoonni olaanoon naannichaa argamanitti sirni wal harkaa fuudhinsaa beekamtii kennuu fi ummataaf ihoomsuu marsaa tokkoffaa geggeeffamu irratti ragaa keessan qabattanii akka argamtan isin hubachiifna jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 11 48 86 10 qunnamuu dandeessu jechuunis namoota gargaarsa kana keessatti hirmaatan hubachiisee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Hundeeffamuun magaalaa Shaggar gaaffilee siyaasaaf diinagdee uummata Oromoo ni deebisaa jiran pirezidaantiin duraanii naannoo Oromiyaa obbo Junaayid Saaddoo gameessi siyaasaa fi dureen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii kun magaalaan Shaggar hundeeffamuun gama diinagdee fi siyaasaan Oromoof bu'aa olaanaa qaba jedhan. Tarkaanfiin siyaasaa amma fudhatame kun waan baroota hedduuf irratti qabsaawaa turrees jedhan obbo Junaayid Saaddoo. Godinni addaa yoggaa dhaabbatu wanni guddaan tokko ka yeroo sanitti ho'aa ta'e ummanni naannawa Finfinneetii fi Finfinnee marsee jiru akkasumas godina kaaba shawaa Oromiyaadhaa jennee waamnu kuni ragaalee guddina adda addaatiin barnootaan diinagdeedhaan tajaajila hawaasummaa kan biroo kan akka fayyaatiin waan baay'eedhaan yoggaa laalamu duubatti hafee ture. Kan naannoo kanaa baay'ee duubatti hafaadha. Tajaajilli bishaan dhugaatii, tajaajilli fayyaa wanni adda addaa kuni duubatti hafiinsa argisiisa ture. Kuni sababni hedduu ka biraallee jira. Haa ta'uutii kana wajjiin magaalaan Finfinnee kuni itti gaaddiseessitee uummata naannawa kana jiru itti gaaddiseessitee garuu immoo achirraa riisoorsii fudhachuu qabeenya bishaanis ta'e ibsaa ta'e midhaan qonnaa nyaataa ta'e tajaajiloota adda addaa bal'inaan kan argamu wanni Finfinneen itti fayyadamtu parsantiin 75 parsantiin 80 naannoo Oromiyaatirraa dhufa yoo jennee uma tokko dubbii kana dhaadheessuu garmalee dhiitessuudhaan miti kan mul'isu. So haqni kun odoo jiru garuu immoo magaalli Finfinnee lafa saamuu qabeenya irraa fudhatu karaa seeratiinis ta'e ka seera malee iddoo akkasitti jiru uummata kanaaf deebistee wanni siin godhaa turte hin turre rakkoo qaba ture. Rakkoolee kana wal qixxeessuudhaaf akka godinaalee Oromiyaa kan birootitti isaaniin wal qixxeessuudhaaf godinni addaa kun hundeeffame. Haa ta'u malee ilaalcha ammaa kanaan immoo xiqqoo kun sadarkaan isaa ol ka'aadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa sirna baniinsaa magaalaa Shaggar dhiheenya kana geggeeffame irratti pirezidaantota Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo fi obbo Abbaa Duulaa dabalatee afeeree jira. Kaleessa uummanni Oromoo buqqa'uu hin qabu gara magaalaa galuu qaba jennee qabsaawaa turre kan jedhan obbo Junaayid Saaddoo magaalota isaa keessatti abbaa daldalaa fi abbaa mana jireenyaa
abbaa hawaas dinagdee tahuu qaba jennee irratti qabsaawaa turree jiran amma magaalaan Shaggar lafa hektaara 100,000 fi 60,000 qabatee hundaa'uu fi jiddugala siyaasaa dinagdee fi magaalaa guddoo uummata naannawa sanaa jiraatu miliyoona 2.3 akka taatu godhamee jira. Aadaa fi xinsammuu uummata keenyaa jiddugaleessa godhatee akka ijaaramutti kan pirezidaantiin ammaa kun irratti xiyyeeffatanii hojjetanii jiran. Maqaan Shaggar jedhamu kunis jaarraa 9ffarraa kaasee akka ture kan yaadachiisan obbo Junaydii Saaddoo ganna 5 dhufaa jiru waan biraa ta'uus danda'a jedhan hundeeffamuun magaalaa Shaggar ammaa kun. Sirritti deebisa. Kun dhawaatan deema. Kaleessa uummanni Oromoo buqqa'uu qabu. Uummanni Oromoo gara magaalaa galuu qaba. Magaalonni kun magaalota gara naannoo biraan deemne naannoo Oromiyaa keessa jiru Finfinnee, Adaamaa, Asallaa, Goobba, Naqamte magaalota isaa kana keessatti abbaa ta'uu qaba. Abbaa daldalaa ta'uu qaba. Abbaa mana jireenyaa ta'uu qaba. Abbaa hawaas dinagdee achi jiru isaa magaalota san keessa jiru inni hoogganuu qaba. Inni irratti abboomuu qaba jennee qabsoofneera. Bara dheeraadhaaf qabsoofnee amma qabsoon sun magaalaa Finfinnee kana dhawaatan itti dhufee dura godina addaa sadarkaa isaanii godinaalee Oromiyaatiin wal qixxeessuudhaaf jedhamee akkasitti hundeeffame amma sadarkaan kun ol ka'ee magaalaan Shaggar jiddugala siyaasaa jiddugala dinagdee uummata naannoo kanaatiif akka ta'u magaalaa guddoos akka taatu uummata miliyoona 2.3 hektaara lafa 100,000 fi 60,000 qabatee akka hundaa'u godhamee aadaa fi xiinsammuu uummata keenyaa jiddugaleessa godhatee akka ijaaramuttidha. Pirezidaantiin ammaa kuni akka gaariitti irratti xiyyeeffatanii kan hojjetaa jiran jechuudha. So kanaafuu gaaffii dinagdeellee gaaffii siyaasallee hin deebisa. Itti aansee waggaa 5 booda, waggaa 6 booda, waggaa 10 booda waan biraallee ta'uu danda'a ka jedhu maaliif wanni isa dhaabu hin jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti tibbana obboleeyyan 2 humnoota mootummaatiin ajjeefaman akka odeessanu gaheetti bitootessa 3 bara 2023 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee bakka Harooreetti jedhamtutti dhalattoonni Oromoo 3 bakka takkatti ajjeefamuun gabaafamee jira. Kanneen ajjeefaman obboleeyyan maqaan isaanii Muusaa Sa'iid Odaa fi Muhammad Sa'iid Odaa jedhaman warra humnoota mootummaatiin ajjeefamani. Manguddoon ganna 70 Wadaay Odaa Sa'iid jedhamus rasaasan ajjeefamuu isaati. Namni odeessa nuuf erge kun kan ibse. Ajjeechan sookanneessan Jumaata dabre toora sa'aatii 10 irratti raawwatame kun maqaa ABO shanee waliin hidhata qabduu fi nyaata laattaniif je'uun akka raawwatame jiraatan naannichaa sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka hin dhayamne nu gaafate tokko BBS itti himee jira. Obboloota 2 fi nama biraa ajjeefameen alas namoonni biraa 17 humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne.